Hello. Akkam jirtu? Kun Firaanit Magarsaa Finfinnee irraayi. Akkam jirtu fayyaa keessanii naguma maatiin nagaa biyyi nagaa isaanii maal kun naguma innaa barataa yuunivarsiitii Finfinnee tan ture amma kunoo bara kana bara 2025 giraajuweet godhe. Innaa har'a koonseptii Cisco CCNA keessaa waan ani itti gammadeef waan ani itti xiqqoo naa galee irraan sheer isiniif godha waan ta'eef viidiyoo kiyya amma dhumaatti na ilaalaa achiin booda immoo saabskiraayib naa godhaa innaa na gargaara jechuudha. So maalirratti interested ta'e seetan? Teknooloojiin waan baay'ee of keessaa qabaa. Akkuma beekamu teknooloojii waan baay'ee of keessaa qabaa. Achi keessaa koonseptiin itti yaadaa akkasumas immoo akka salphaatti hubadhee tokkoon qabaa. Isan sheer isin godha waan ta'eef haga dhumaatti na ilaalaa. Koomentii illee naa godhaa. Amma reefuun jalqabaa jira waan ta'eef na bira dhaabadhaa. Akkasii mi'a jalqabnu. Amma kun raawutarii jedhama yaa jama. Inni kun raawutarii garuu immoo inni kun raawutarii isa dhugumaa miti simuleeshiniidha akkuma viidiyoo jalqaba irratti jedhe simuleeshiniidha. Simuleeshinii jechuun isa hin fakkeessa piriteendii godha hin fakkeessa malee isa riyaalitii isaa hojjechuu hin danda'u. Innaa kun raawutariidha. Inni kun raawutarii jedhama. Raawutarii jechuun kan layer 3 diivaayisiidha. Warra layer 3 diivaayisii maal akka ta'e seensarsii godhaa tolaalaa. Innaa isaan booda immoo iswiichii illee hin fudhanname. Iswiichii jechuun immoo layer 2 diivaayisiidha. Isheen immoo layer 2 dha. Layer 2 diivaayisii maal akka ta'e isaas immoo sarsii godhaa laalaa. Innaa amma immoo kompiitaroota fudhanname. Kompiitaroota akkasumatti fudhannaa kompiitarri kun amma tokko as jira tokko as jira tokko as jira kun warra garee tokkooti. Ammas tokko as jira tokko as jira tokko as jira kunis warra garee tokkooti. Amma immoo tokko as jira tokko as jira tokko as jira isaan kun warra garee tokko viilaa jedhama. Garee wanti garee kun gama neetworkiingitti qabu naafnu garee maal jedhama viilaan jedhama garee. Innaa warra garee kanaa amma warra garee kanaa akkas goonee amma isti halluu kanaan dabalame hin bareechina jechuu kiyya halluu kanaan bareechinee lafa goonaa. Warra garee kanaa immoo amma warra garee kanaa immoo akkas goonet akkasitti bareechinee lafa goona. Warra garee gama kana warra garee harka mirgaa kanarraa immoo maal goonaa akkas bareechinee lafa goonaa. Akkasitti bareechinaa achiin booda viilaan isaan kun viilaan jedhamu viilaan jedhama warri gareen kun viilaan gaafa neetworkii adda adda qooddee bakka tokkotti walitti qabdee garee an qoodnu viilaan jedhamu gareen tokko viilaan jedhama. Innaa gareen kun garee viilaanii kudhaniiti. Innaa kun garee viilaan kudhaniiti jechuudha garee viilaan kudhanii. Innaa kun immoo garee viilaan digdamaa ta'u viilaan digdama. Inni kun garee viilaan digdamaati. Inni kun immoo garee viilaan soddomaati. Soddoma akka viilaan jechuun neetworkiingii afaan neetworkiingiitiin garee jechuun viilaan jechuudha. Innaa gareetti qoonnee amma immoo neetworkiiwwan amma ka viilaaniiwwan kun virtual laaniin as jiru kun dhufee iswiichii wajjin konneektorii ta'uu qaba walitti qabsiifamuu qaba. Yoo akkas goone malee waliin beekanii jechuudha akka wal beekan gochuu danda'uu qabnaa. Achiin booda keebilii binna deemnee gabaa deemnee keebilii bitannee gallaa keebilii keenya mee keebilii isa kana mee kiroos ooverii bitannaa achiin finnee kompiitara keenyatti sakkaanaa achiin booda iswiichiitti dhufnee sakkaannaa iswiichii dhuftee akkasii sakkaannaa ammas immoo amma deemnee immoo keebilii biraa sabinne keessaa luqqifannaa fuuneetu finnee konneekti goona iswiichitti akkanatti iswiichitti konneekti goonaa ammas hin finnaa konneekti goonaa. Ammas konneektii goona jechuun walitti qabsiifnaa jechuudha. Walitti qabsiifnaa hin qabsiifnaa akkasitti walitti qabsiifnaa akkas goonaa tokko booda raawutarii wajjin walitti qabsiifnaa booda tokko haatee jechuudha. Innaa akkas goonaa isaan warra garee soddomaa kana akkas goonaa isaan warra garee soddomaa akkas goonaa warra garee soddomaa finne. Amma maaltu hafe seetan? Amma immoo iswiichiin keenya kun amma iswiichidha. Kun iswiichidha. Qo'ittan barreessaa iswiichii dheetu. Kun iswiichidha. Layer 2 iswiichidha kun. Layer 2 switch. Inni kun layer 2 switchidha. Switch maali jedhu switch
switch layer 2 switch dha kun amma laata. Layer 2 switch dha kun immoo inni kun raawutarii. Inni kun baay'ee guddiidha bituuf otoo kaanee baay'ee guddiidha raawutariin kun baay'ee guddiidha. Innaa raawutarii qabaachuun waan salphaa miti. Raawutarii kana kan nuti simuleeshinii akkasumatti simuleeshinii siskoon kan siskoon namaa kennudha inni kuni. Amma immoo raawutarii wajjin walitti qabsiifname. Konsool faastanii 01 fayyadamnee achiin booda finnee raawutarii wajjin amma walitti qabsiifannee jechuudha. Amma hunduu wal qabate. Amma maaltu hafee homtuu nafne wanti hafe waan xiqqoo tokko hafe innis immoo maali? Amma kompiitarri kun IP reesii homaa hin qabu. Qabu amma IP'n hin kennamneef amma kana IP hin qabu daayinaamikaalii yoo goonu homtuu mul'atu homtuu hin jiru amma. Kanaafuu IP daayinaamikalii raawutarii irraa daayinaamikalii jechuun akkasumatti akkuma sakkaameen dafee argachuu danda'u qabaachuudha. IP argachuu qabna dafee. Daayinaamikalii amma istaatikaalii otoo hin ta'in daayinaamikalii argachuu danda'u qabaachuudha. Amma isa gochuuf maal goonaa? Haxxufna raawutarii bira dhufnaa akka nu mul'atuuf immoo gadi bubbutannaa akkas goonaa achiin booda CLI bira deemna. CLI kana bira deemnee akka inter goonaa noo jettu moo yes jettuun noo jennan barbaannu. Negotiation hin barbaannu. Achiin booda enable jennaa configure terminal jennaa global configuration mode irra gallaa achiin maqaa jijjiiruu dandeenya maqaa kompiitara kanaa jijjiiruu dandeenya maqaa raawutarii jijjiiruu dandeenya maqaa raawutarii raawutara waan jijjiiruu dandeenya. Achiin booda maal goonaa interface irra galee addaan qoqqoonnaa jechuudha. Akkamittiin divide goonaa? Interface gigabit 0 kana 0000 jechuun kana jechuudha. Interface asiin gad deemaa dhufu kanaa jechuudha. Doottee jenna bakka sab interface jechuun immoo doo jettee sab interface immoo akka ittiin create gootaa. Achiin booda maal gootaa encapsulation.q jettee kan biilaanii kudhanii jettaan. Achiin hyperreesii kennitaaf. Hyperreesiin kee kana waan ta'eef kana fudhadhu jettaan hyperreesii interface kana jechuudha. Kan sab interface kana. As goota no shutdown hin ta'iniiti app ta'ee jettaani. Achi booda interface ammas immoo interface biraa deemne. Ammas immoo sab interface uumnaa jechuudha. Sab interface uumuuf deemna. Interface G00 digdamaa immoo kan digdamaati immoo እና encapsulation.q digdama እና IP'n kee immoo jettaan IP'n kee kana waan ta'eef kana fayyadamii jettaan isa kana isa digdamaa kana. Subnet masking kee immoo kanadha kana fayyadamii እና shutdown hin ta'in jettaan. Achiin booda for one more amma tokkoon nu hafee isaaf immoo maal jettaa interface G00 kan soddomaa akkas gootaa. ከዛ hyperreesii dura maal gochuu qabna yeroo hundumaa encapsulation jechuu qabna. Encapsulation.q kan 30 kan 30 hyperreesii siriidha waan ta'eef hyperreesiin kee kana fayyadamii jettaan interfaceichaan. Akka sab interface kan 30 illee finne ከዛ ነው shutdown jettaa akkatti fidda. Achiin booda maal goonaa akkuma argitan interfeesiin kun diimattee jirti. Diimaa jechuun immoo wanti diimatee immoo warning dha yeroo baay'ee. Maal gooniti immoo ishii giriinii goona kun immoo akkamitti magariisa goonaa yoo jenne interfees gonneetu gigabii 000 gubbaa galleeti noo shutdown jenna akkatti kun amma magariisa goona. Amma dubbiin tole. Amma maal goonaa? Amma kana finne ammoo DHCP pool kan jedhamu tokko jira. DHCP pool jechuun warreen kanaaf adda qoqqooddee kan kanaa amma kan viilaan 30 qaxxiree asaa dhufu kan viilaan dhiyamu qaxxiree asaa dhufu kan viilaan 10 immoo qaxxi jedhee asaa dhufu jettee puulii kireet goota. Puul jechuun kaa qoqqooddamaa kan qoqqooddaa jechuudha. Innaa IPDHCP pool jetteetu kan 10 gootaaf. Innaa neetworkiin 10 akkam ture? Akkas ture. Akkas ture neetworkiin 10. Innaa default raawuteriin kan 10 immoo raawuterii interface irra kan jiru san ta'uu qabaa tokko ta'uu qabaa jechuudha. DNS illee kennuu danda'uu qabna. DNS Google fayyadamna. Google DNS fayyadamna. Finnee isuma kana irra deemee daggamnaaf isuma kana. Akkas goona 100 jennaan. Akkas goona kaza neetworkii goonetti neetworkii isaa immoo 220 ture kan 20. Kaza maal ta'e
akka isaanitti maaskiin isaa immoo default raawuteriin isaa immoo lama tokko jetteeti DNS immoo 888 jettaan Google DNS san booda isa tokkoon nu hafee innis immoo maal jedhaa? IP DHCP pool kan soddomaa DNS serveriin 8888dha. Neetworkiin isaa immoo 333 tureetu akkas jedhanitti fakkaata dura. Na default raawuteriin isaa immoo karaa raawuterii interfeesii karaa oliidhaan jiru jechuudha. Akkasi bakka finne. Amma maal ta'u fiseetan? Adhufnee viilaanii kireet goonee viilaadhaaf immoo IP'n akka kennamuuf gochuutu hafee jechuudha. Gadhufnee bakka kanuma goonee finnaa isaan booda kaampaniin keenya daayinaamikalii IP argataa jechuudha. Kaampaniin keenya kompiitara kaampanii keenya. Na abbaan fedhe dhufee yoo fayyadamee itti sakkee fayyadamuu barbaade akka salphaatti fayyadamee galuu danda'a jechuudha. Without any disappointment, any discourage kan malee jechuudha. Amma kun akka isinitti mul'atuuf jedhee tanan tottoshaa jira. Na akkas goonaa in mul'ata jedheen yaada. In mul'ata jedheen yaada. In mul'ata. Na dhufeetanii switchii kiyyattan deebi'a. Amma enable jedhaa, configure terminal jedhaa. Achiin booda amma viilaan create godha. Amma viilaan create godhaa. Viilaan create godhaa. Viilaan 10, exit viilaan 20, viilaan 30. Amma viilaan create godhe. Amma kan interfeesiiwwan kana hundumaafuu viilaanii amma kun lamarraa ka'ee hanga meeqatti deeme? Haga sadiitti deeme. Kun lamarraa ka'ee kun meeqa? Lamarraa haga afuriitti deeme jechuudha. Ennaa maal goonaa interface range 500 switchport mode access accessii ta'uu qaba. Switchport accessiin kun eenyuun faa keessa deemaa? VLAN 10 keessa deemuu qaba. Ammas immoo interface range fasternet 0 amma immoo 4 irraa kaasee haga 6 4 5 6 jechuudha. Duraa haga meeqaa ture? Akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Kun 4 5 haga 7 ta'uu qaba jechuudha. 5 6 7 ta'uu qaba jechuudha. Switchport mode access VLAN eenyutu keessa deema? 20 keessa deemuu qaba. Ammas immoo interface range fasternet 0 meeqarraa kaane duraa meeqatti deemeedha? Sun amma 7tti deemee 8 irraa kaasee haga meeqa? Haga 10 8 irraa 10 jechuudha. Switchport mode access VLAN meeqa? VLAN 30 keessa deemuu qaba. Amma kaa dubbiin tolte. Amma homtuu naaf garuu wanta xiqqaataaf wanta kittiin maali interfeesii asii ol gara raawutarii deemtuun mataan ishee tiraankpoortii ta'uu qabdi. Tiraankii yoo ta'uu baatte dabarsitu tiraafikiin dabarsitu. Na kanaafuu tiraankii gochuudhaan maal goonaa interfees faasternet yeroo waan kana bira deemneeti switchport mood jennee achi maal jenna tiraankii jennaan jechuudha. Switchport tiraankii halluu paas VLAN eenyu fa'aa deemuu danda'a? 10 20 fi 30 keessa deemuu danda'a. Innaa noo shati daawa. Jennaa ammaa fi yeloo taatetti giriin ta'uu qabda jechuudha properly. Gaafa goonu hin jijjiiramti. Amma kaa meeshee eeggoona kaa kaampaniin keenya akka kompiitarri keenya IP argateef kaan argateera. Dunnee maal goona illaa successful jechuu qaba. Successfully eessaa ga'eete? Argitanii amma tokko lama jedhee argate jechuudha. Kun amma viilaan 10 waan ta'eef kun immoo lama jedhee ka'uu qaba jechuudha. Kun immoo dhufneet ilaalla ammas. Ilaallaa argate lama jedhee viilaanii 20 waan ta'eef argate jechuudha. Inni kun immoo 3 jedhee ka'uu qaba. 3 jedhee ka'uu qaba. Inni kun immoo warri giruupiin kun immoo 3 jedhee ka'uu qaba. Ilaallaa kat 3 jedhee argatee jira. Innaa akkas fakkaataa kun kaa waan salphaadha. Innaa baay'ee galatoomaa waan dhaggeeffattaniif. Innaa yuutuubii koo immoo saabskiraayib godhaa.
Baateefis ishee erguudhaa galatooma.